Bana televizyinii tana gurbaatti suuqii nan laala. Sorry barfachuu koof sorry jecha amma jalqabe. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa amma guyyaa keessaa sa'aatii 6 ta'eera saanduu televizyinii irraa oduu yeroo kanaaf qaban inni sitti himaa jalqaba irratti oduu ijoo mi'eeffata midhaa warra soddaalee qeeffatadhaan. Yee gurbaa? Siruma bakka inuma ittuma cittee maaliin balleessa? Baakeetitti fuute koffiyyaa kan? Ara kofiyyaan kiyyaa. Gurbaa kofiyyaan kun kiyyaa moti gurbaanan? Ndee yaada wal fakkaata malee kofiyyaan kiyya koo kun argitanii sile? Eessa baakeetitti fuute kiyyuma kofiyyaan kun? Nan bitadhe kaa? Maal baakeetittiin bitte? Akaraa ijaatsi keechatti balleechaa. Kofiyyaan kiyya maal taatan abbaa galoo kun? Natti naasa'ini akkanatti. Cufi kat bakka abbaa galoo hojii hojjechuu danda'an jirru waan ta'eef geessineerra oduun yeroo kanaaf qaban isuma haga ammaatti turan camlaaqa jijjiiri booshii. Sinawayya hundumaa dhiise si argannaan qalbii naa ciise urjii bariyaa biiftuu gaanamaa kan biraan fedhu kiyyeessiuma. Gaaffii ko albama haaraa guutuu abarraa gadhiifameera deemaati ilaala. Yee dhugaadha. Bebeetufa yaa beekulufa adeen kulufa gama sanaa gama sanii. Essa yoona na sayoneza. Essa yoona na sayoneza. Essa yoona na sayoneza.